Jechuusa nan baay'isa sagalee galaata koonaan dhageessisa onnee kootti naa jabee jaalallisa kan koo beekamtiin isaa waan hundisa. Jechuusa nan baay'isa sagalee galaata koonaan dhageessisa onnee kootti naa jabee. Hunda duraan dursee nagaa fi jaalalli waaqayyo waaqa jiraataa lafa jiraatanii fi bakka jiraatan hundumatti isiniif haa ta'u. Obboloota kiyyaa jaalatamuu fi kabajamoo qomoo filatamuu biyya keessa kan jirtan biyya halaarrattis kan argamtan kallattii hundumarra keessanii hirmaattota sagalee kootii akkasuma maatii chaanaalii koo obsee kiyyaa jalatti kan argamtan hunduma keessaniif toora feesbuukiitiinis kan isin qabu hunduma keessaniif nagaarra caaluu nagaan waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf iddoo jirtan hundumatti isiniif haa ta'u jechuun jaaladha. Akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti waaqayyoodhaaf haa galatu. Nagaa guutuu nagaarraa faan qaba. Nagaa guutuu nagaarraaf akka qabdan abdiif amantii guddaan qaba. Baga jaalala waaqayyoo ayyaana gooftaatiin eeggamtanii isaatiif yeroo kana geessan isiniin jechuun jaaladha. Obboloota koo jaalatamoo har'a barumsa gabaabduu tokko qabadhee yeroon fuula keessan duratti dhiyaadhutti gammachuu guddaatu natti dhagahama. Wantan irraa fayyadamerraa isinis akka fayyadamtan abdiif amantii guddaan qaba. Innis aappilikeeshinii tokkodha jechuudha. Aappilikeeshiniin kunis bilistoorii keessattidha kan argamu. Kanaaf aappilikeeshiniin kuni maalidha jechuu dandeessu. Aappilikeeshiniin kuni paaspoortii fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee keessumaa keessatti ijoolleen gola hormaa jiraatanii namoonni tokko warroonni fakkeenyaaf osoo waayifaayiin mana keessa jiraatu warroonni waayifaayi isin dhoowwatan akkas paaspoortii isa warroota hin beekne hin fayyada jechuudha. Aappilikeeshiniin irraa ani isinitti mukuni kanaaf waanan irraa fayyadamirraa isinis akka fayyadamtan waan hin beekne akka bartanii fi anillee aappilikeeshinii kana qabadhee viidiyoo isiniif hojjechaa jira jechuudha. Isinis warroonni haaraa gara chaanaalii keenyatti dabalamuu barbaadan yookaan maatiinaaf ta'uu barbaadanii chaanaalii obsee kiyyaa laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Karaa chaanaalii kanaa barumsa garaagaraa akkas walaloo fi barumsa baay'ee isinitti tolu tokko gad isiniif dhisa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee tokko badeen ture har'a garuu gidduu keessanitti argameen jira. Waaqayyoodhaaf haa galatu. Kanaaf asumarraan gara barumsa aappilikeeshinii kanatti sin dabarsa. Hunda duraan dursaa aappilikeeshinii kana argachuudhaaf bilistoorii keessa seennaa isa booddee maqaa kana achirratti barreessina jechuudha. Maqaa aappilikeeshinii kana achirratti barreeffanna. Kanaaf kunoo aappilikeeshiniin isa kanadha jechuudha. Aappilikeeshinii kana ani nistaayilii godhadheera jechuudha. Isin immoo nistaayilii godhadhaa jechuudha. Nistaayilii godhadhaa hanama hoppennaaf ta'eera yookaan banameera waan ta'eef bilistoorii kana keessa duubattan baa jechuudha. Innaa isa booda paaspoortii waayifaayi dhoksaa jiru kana argachuudhaaf mataa dura bilbila keenya asiin gadi harkisnaa jechuudha. Innaa isumatti aansuudhaan immoo waayifaayi kan jedhu sana gadi xuunaa jechuudha. Erga isa gadi xunnee xumurree booddee immoo erga isa xunne fakkeenyaaf maqaa nama waayifaayi sanaa fuuldura isaa siitingiitu jira. Siitingii sana gadi xunnaa jechuudha. Siitingii yeroo gadi xunnu harka bitaarraa fi harka mirgaarraa dhuma isaa jechuudha. Gara dhuma isaa kun gara gadii isaarra laalaayi. Qubee qaaraa jedhee koodi kan jedhutu jira. Ittaansuudhaan immoo fuuldurattis immoo forget kan jedhutu jira jechuudha. Kanaaf isinii rogarfee sana qubeerraa qaaraa sana
kood kan jedhu sana gadi xuunna rogarfee sana gadi xuunna jechuudha isa harka bitaarra jiru erga isa gadi xuunne booddee suura gubbaarratti fuuldura bilbila keenyaatiin gubbaarratti suura kaafnaa jechuudha rogarfee kana suura kaafnaa erga suura kana kaafnee xumurre immoo achi keessa baanee gaalaarii keenya seenna jechuudha gaalaarii keenya seenna gaalaarii keenya erga seenne immoo suura hamma bilbila keenya gubbaa isaarratti kaafanne sana ergas immoo amma rogarfee kana ol qixxeessinaa jechuudha ol qixxeessinee irraa murra erga irraa murannee xumurre immoo achi keessa baana gaalaarii keenya keessa baanee appilikeeshinii buufanne sana keessa gallaa jechuudha erga appilikeeshinii amma buufanne sana keessa gallee immoo suura hamma achitti kunnee sana immoo suura bifa rogarfee jiru sanaanii appilikeeshinii kana keessa seenna jechuudha laala mataa isaa dura bifa mallattoo suuraatu jira bakka gaalaarii nu galchu jechuudha iddoo kana gadi xuunna isa booda suura hamma gaalaarii keenya keessa jiru sana asiin asii baafannaa jechuudha erga asiin asii baafannee dura paaspoortiin dhussaa jiru suni gara olitti maqaa nama abbaa waayifaayichaati gajjallaatti immoo paaspoortii kan jedhu sun immoo maqaa paaspoortii dhoksaa jiru sana inna akka kanatti paaspoortii dhoksaa jiru waayifaayiin beenne tokko hidhachuun hin dandahama siniin jedha kanaaf jaalattanii waan nu hordoftanii fi guddaa galatoomaa isiniin jenna obsee kiyyaa sheer sabskiraayib laayik gochuudhaan nu hordofaa booddee immoo appilikeeshinii yeroo sagalee keenya waraabnu akkamiin akka editiitti gootanii dhumarratti immoo siniif qabadhee dhufaa yeroo biraa jechuudha har'a barumsi keenya asumarratti xumuraa qophii isa achaan durratti ol argina nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u lafa jiraattan hundumatti jajjabaadhaa isiniin jechuun jaaladhaa yeroo gaarii turtii gaarii isiniif haa ta'u obboloota koo